Hello, akkam jirtu? Kun kutaa shanaffaarraa isatti fufeedha. Mata duree irraa keessattis kan nuti ilaallu geemii isa jalqabne xumuruudha. Yeroo darbe kutaa shanaffaarratti akkuma hojjennetti asirratti dhaabne si yaadachiisuudhaaf meeraan godhee isinitti agarsiisu. So kan nuti dalagne kanadha. Lakkoofsi lamaanuu randomly akka dhufamu gochuu dandeenyeerra. Kan nuti hojjetin jirru nami as keessa eega galcheeti. Waan namni asitti seensise kuni deebiinsaa sirrii miti isaa sororuufiidha jechuudha. Maarkii kennuufi argateera moo hin arganne isa jedhu. Kanaaf immoo kan hojjetu as jalattidha kan nuun katabnu jechuudha sororsiisa jedhu. Ammaaf wanna tokkoyyuu hin dalagin jirra. Wanna dalagne hin qabnu. Kanaafuu sororsiisa jedhu yoon tuqee amma waama tokkoyyuu nuun hojjetu jechuudha of cufa malee hin sororsu jechuudha. Kanaafuu batanii kana jalatti jaavaa koodii dalagnaa jechuudha. Yeroo kun kilik ta'uu maal akka hojjechuu qabu itti himnaa jechuudha. Kanammoo kan dalagnu jaavaadhaan jechuudha. So warri kutaa shanaffaa hin dawatiin haftan teellaatti deebi'aatii kutaa shanaffaa dura adda. Maaliif achirraa kan itti fufeedha waan ta'eef. So asirratti amma maal goona maqaa kanaa beekuu qabna. Maqaa kennineerraa mini hunduma isaanii amma fakkeenyaaf ID'n sororsii maalidha? Asii ID ilaaluu dandeenya batan kilikiidha. Kanaafuu maqaa isaatiin deemnee waamnaan batan kilikiidhaan jechuudha. So as jaavaa keessa seennee faankishinii banannaa jechuudha maqaa isaadhaan. Public void button click kennee view wanna ta'eef immoo view v jenna. Hundi isaanii view jedhamu jennee turre maqaa isaanii. Barumsa keenya isaa yeroo darbe keessatti jechuudha. So batan kilikiin kuni asirratti isaa katabneedha jechuudha. Maqaa laannee irraa waan ta'eef bataniidhaaf as keessa ilaala. ID'n isaa maalidha? Batan kilikiidha. Maqaa biraa yoo ta'e maqaa isaa isa biraa sanaan waamnaa jechuudha. Ammaaf batan kilikii wanna jennee fi maqicha fayyadamnaa jechuudha asirratti. Bataniin kun yeroo tuqamu maaltu maal haa ta'u isa jedhu asitti hojjettu jechuudha as keessa bakka kan nuti katabnu wanna hundaa. So maal gochuu qabna? Dura maal gochuu qabna? Konseptii isaa of yaadachiisuu qabna. Tokko kan nu walitti daanu maalidha? Wanna as keessa jiruu fi wanna as keessa jiruudhaan. So wanna as keessatti barreeffamee jiru dura dubbisuu qabna nuti. Warra kana lamaan jechuudha. So warra kana lamaan eega beekneeti isa booda maal goona? Gara iddootti jijjiirree sirriidhaaf sirrii miti isaa adda baafannaa jechuudha. So kana gochuudhaaf amma gara jaavaatti hin deebi'a. So as keessatti wanna nuti katabnu maalidha jechuudha jalqaba. Stringii qopheeffannaa. String maaliif wanni booksii keessa jiru string jedhama akka barreeffaman wanna treat goonuuf jechuudha. Mee isa jalqaba my number one is equal to inni eessaa fudhanna kana? Isa bitaarraa fudhannee asirra keewwanna. Ituun eda'in dura jechuudha variabiliidha wanna ta'eef isa bitaa kanarraa wanna leftii kanarra jiru jechuudha. Left dot get achirraa fudhachaa irra amma wanna jalqaba randomly generate ta'e sana fudhachuu barbaanna wanna ta'eef get text isa booda gara stringiitti kasti goona to string jenna jechuudha. Akkuma kana isa lammataafis akkas goona lakkoofsa isa gara mirgaarra jiru sana jechuudha mallattoo iddoo taasisa jiru. String my number 2 lakkoofsa isa lammataa jechuudha. Isa immoo isa harka mirgaa right inni define goone irranii boksii ishee lammataa achirraa fudhanna. Right dot get view by ID get text dot to string kan dot to string kennuuf maaliif akka stringiitti define godhaa irra waan ta'eef wanna as keessa galee jiru jedha konseptii isaa isinitti wanna as keessa jiru get goone bifa stringiidhaan save godhannaa jechuudha. Temporary dudda duubaan hojjetama laalaa kana softweerii wanni inni hojjetu kana dudda duubaan isintu hojjeta jechuudha konseptii kana. Waan achi keessa galee jiru fuunee asirra kaa'annee jirra. Waan asii fudhannee kaa'annee kan nuuf maalidha? Isa namni barreesse fudhachuu qabnani wanta namni galchee jechuudha. Wanta namni seensisee si deebisaa arguu qabnaan. So inni immoo maalidha? Riizaaltii jechuudha. Wanta namni galche suni variabilii tokkorra kaa'achuu dandeenya isaas deebisa namni kenne sana. Akkuma kanatti isaafis ni qopheessina. String kennee deebii kenname
Sanami galche sun jechuudha. Eessaa fudhanna sammuu boksii keessaa fudhannanii edit text itti keessa answer isheettu kana keessaa fudhanna. Answer dot get text dot to string isa kanatti. Xumurreemma daataa fudhanneerra isa wanna nami galchee of harka galchanneerra jechuudha. Amma gaa wanni nuun goonu deebisa sirrii isaa calculate godhanna. Int result isin jechuudha. Result isa dhugaa. So inni maalidha? Integeritti jijjiirama warra lakkoofsa asitti fudhanne kana maaliif? Arithmetic operation integer irratti wanna hojjetamuuf jechuudha. So integer dot first int gosa kastiiti Java keessatti dubbisuu dandeessu. So kastii kan nuun goonu my number 1 kana jechuudha gara integeritti jijjiiranna. Akkasuma eda'uudhani wanna nuun hojjechaa mallattoo eda'uu gidduu gashan jechuudha. Integer dot first int isa lammataa my number 2 isa gara mirgaarra jiru jechuudha. Kanaafuu deebiin sirriin maalidha? Isa resultidha jechuudha. RES inni san kaawwanne kan. Lakkoofsa isa boksii jalqabaa keessa jiru eda'u lakkoofsa isa boksii lammataa keessa jiru. Deebinsaa kan. Kanaafuu kan nuti compare goonu kanaafi isa nami galche sun. Inni sirriin kunoo kana. Isa sirraa arganne. Inni nami kenne immoo kunoo kanadha. So kanaafuu yoo kuniif kun wal qixxaate namichi argate jechuudha. Yoo kuniif kun adda adda ta'e immoo namichi hin arganne kanaafuu hin arganne innee barreessina jechuudha. Isinii galee? Isinii galeera? Irra deebi'aa ilaalaa. So kun isinii galee taanaan asitti jechaadha ishee kana gara integeritti jijjiiranna ishee kanas akkuma isa sana. Dura deebii kenname kana jechuudha. Int deebii is equal to integer dot parse int deebii isa kenname kana. Maaliif kan nuun qopheeruun barreeffamaaf intinii ta'in kana lamaan. So finne akkuma wanna guddaa maal barreessina reem if result inni sirrii fi is equal to yoo wal qixa ta'an deebii fi inni sirriin yoo wal qixa ta'e namichi sun argateera jechuudha. Kanaaf as keessatti maal katabna? Yoo yaadatte ta'e bakkatti staatasii himnu qopheeffanneerra sirraa diizaayinii keessa isinitti agarsiisa. Bakkatti kan asirratti maqaan ishee maalidha? TV status, text view status ittiin asirratti barreessina argatteetta yookaan hin arganne isa jedhu jechuudha. So ishee waan mannaa jechuudha staatusiin kunuuti. Staatusii keenya kanarratti barreessina. So status dot yeroo dubbifnu sila geete jechaa oolanii asirraa. Yeroo dubbifnu amma immoo achirratti barreessuuf set nama set text maal barreessina immoo argatteetta abuu argatteetta teetta baga gammadde barreeffama akkasii mul'isa ta'e else yoo kana hin taane jechuudha pirogiraamii keessa else jechuudha if this is true do this one otherwise do this maalet no akkasii jechuudha kun yoo inni hin taane status dot set text hin argannanii namichi kun hin arganne erga inni immoo itti muu qabna deebisaa yoo barbaanne amma itti muudhaaf deebisaa isa sirrii asirraa qabna inni kun kaalkuleet goone RES dha deebisaa. Kanaafuu as mallattoo pilaasii keenya integer is capital case sensitive dha baay'ee jaaban integer dot to string result isa sila kaawwanne san taatem. So finne jechuudha amma mee wanna amma hojjenne kana mee haa ilaallu wanna inni nuu fidu. So raan gochuuf hin deema raan yoo wanni hundumtuu nagaa taate deebiin keenya sirriidha. Kun nu dhufee mee 6-9 jechaa jira. Amma mee deebisa sirriin galche 15 sororsi yeroo hin jedhu asitti maal naa barreessuu qabaa argatteetta kan jedhu ta'uu qabaa jechuudha. Yoo waan hundumtu sirriitti hojjeteera ta'e sororsi argatteetta baga gammaddee naan jedhe argateem mee immoo deebii dogoggoraa galchine haa ilaallu. 9 jaayiluu 9 jira dogoggora miti sororsi hin arganne deebiinsaa 15dha 6-9 jechuudha. Garuu asirratti maal hubattu nu jijjiiraan jiru amma gaaffii akka inni nu jijjiiru gochuu qabna.
So akka inni nu jijjiiru gochuuf immoo maal goona? Randomii sana ammas irra deebi'ee akka inni generate nu gochuu qabna jechuudha. Isa kutaa shanaffaa keessatti barreeffanne kunoo kan akkuma ruutiin koppii godhan. Koppii godhina asitti itti daballa. Erga batanii tuqamee akka inni deebisee fiduuf jechuudha. Mee jijjiirama dhufu haa ilaallu. Raan appilikeeshinii keenya ilaallamee 9:5 jira. Kan amma sammuutti qabadhaa. Yoo akka inni jijjiiruuf hin jijjiire ilaaluuf. So an 15 jedhee ni deebisa. Dogoggora 14 ta'uu qaba. Sorors hin arganne jedhee amma gaaffii nu jijjiiree jira. 8 ta'uu duwwaa jechuudha. Nu jijjiireera gaaffii 8 jedhee deebisa. Argatteetta baga gammadde 7-3 dhufe immoo. Amma dogoggorri uumamaa jiru maalidha? Ishee kana nu jijjiiraa hin jiru erga deebisne nuti ofii keenyaan balleessee sirreeffataa jira. So ishee sirreessuudhaaf maal goona? Otomaatikaali ishee kana. Boksiin keenya isheen sun maalidha? Answeerii keessatti akka inni impitii nu godhu gochuu qabna deemne. Answer.set text gara duwwaatti akka inni deebisu akka impitii akka inni ta'u jechuudha. Waan tokko yoo akka inni hin qabaanne erga deebii kennine mee haa ilaallu. Wait raan gochaa jira. Amma gaaffii inni jalqabaa dhufeera. 3 fi 9 jenne 14 no 12. So soror seeroon jedhu argatteetti erga jedhee lakkoofsa haaraa fiduu qaba. Bakka kana munaa qulqulleessuu qabaan. Sororsi argitanii argatteetti baga gammadde erga jedhee duwwaaf 2 nagaa hati kanas naa qulqulleesseera jechuudha. 22 jedha. Sororsi hin arganne 2 dhaachaara deebisaa. So akka kanaanii geemii difficulty level isaa waan hundumaa Java fi XML keenya ID isaa walittiin wanna barbaanne dalaguu dandeenya jechuudha. Akka inni applicationii nu cufuu wanna hundumaa asirraa hojjechuu dandeenya jechuudha. So kutaa itti aanu irratti level isaas daballee dursa garuu kana hojjedhaa wanna isinii galuu didee viidiyoo kana jalatti koomentii barreessaa isiniif hin deebisaa jechuudha. Yeroo argaddutti. So hordoffiin keessan itti fufuu subscribe godhaa ijoollee biraafis share gochuun daggatina maaliif anis yoo mooraalii argadhee dalaguun natti tola waan ta'eef namni 5-6 ilaalee dhiisa taanaan faayidaan qabu wanta ta'eef anis yeroo koo gubuu ta'a wanta ta'eef isin share godhaa subscribe gochuu hin irraanfatinaa like godhaa yoos advertise ta'a wanta ta'eef galatoomaa.